Oduu guyyaarraan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya jalqabaatiin tibbana mana dhaatii kan ba'e obbo Taayyee Danda'a dhimma ajjeechaa daa'ima waggaa 10 Simboo Biraanuutiin wal qabsiisee mootummaa Itoophiyaa qeeqee Taayyeen maal jedhee yakki mootummaan Itoophiyaa hojjete maalidha? Gabaasa bal'aa dhageessuu gadhumaatti na waliin tura. Oduu biraatiin immoo mootummaan Keeniyaa hidhattoota waboo irratti opereeshinii eegaluu ibse. Waboon immoo mootummaa Keeniyaa irratti dhukaasni gaggeessuun hin jiraatu gama Itoophiyaatiin yoo dhufe garuu ofirraa qolachuu waan hin oolledha jechuudhaan ibsee jira. Mootummaan Keeniyaa maalirraa ka'ee waraana bilisummaa Oromoo adamsuu eegale? Gabaasa bal'aa dhageessuu gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota akka Kanaadaa, Meeksikoo fi Chaayinaa irraa qaraxa kaa'aa jechuu isaanii hordofee gabaa addunyaa irratti gaheen Eeshiyaa gadi bu'ee dhimma kanas bal'inaan isinitti hima. Egaa daawwattoota keenya warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin dhimmi ajjeechaa daa'ima waggaa 10 Simboo Biraanuu ammas ajandaa miidiyaa hawaasaa garaagaraa ta'uu akkuma itti fufetti jira. Namoonni hedduunis haqa Simboof sagalee ta'uu miidiyaa hawaasaa fayyadamuun dhiibbaa uumaatii jiru. Obbo Taayyee Dandaas dhimma Simboo irratti akka kana jechuun fuula FB isaa irratti barreesseetu jira. Al tokko Tiriipooliin Liibiyaa magaalaa akkaan bareeda turte. Koloneel Gaadaafiinis daran faarfamaa fi aangoo jaalata ture. Har'a garuu miidhaginni Tiriipoolii fi faaruun koloneelichaa hin jiranii. Dubbii ijoon nagaa amansiisaa fi waaraa malee ifa karaarraa calaqqisu akka hin ta'in seenaan kun ni agarsiisa. Dhaloota dhufuuf hojjechuunis kijiboo fi amananii bilaasha dhaadachuu osoo hin taane biyya nagaa daa'imman akka Simboo Biraanuu bilisummaan itti barataa guddatan uumuu ta'uu qalbii qabeessanii qalbisa jechuudhaan fuula FB isaa irratti barreessuudhaan obbo Taayyee Danda'a gamanumaan mootummaa Itoophiyaas qeeqeetu jira. Obbo Taayyeen erga mana dhaatii ba'ee dhimmoota siyaasaa hedduu irratti callisaa turus dhibbanaa dhimma ajjeechaa Simboo wal qabatee gamanumaan waan mootummaa qeequu eegale fakkaata. Ministeerri Deetaa Ministeera Nageenyaa Itoophiyaa duraanii kan ta'an obbo Taayyeen hidhamuu isaaniin dura miseensa caffee Oromiyaa akkasumallee sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti hooggansa sadarkaa adda addaa ta'uun tajaajilaa kan turan yoo ta'u, haga gaafa hidhamaniitti immoo sadarkaa federaalaatti ministeerri Deetaa Ministeera Nageenyaa ta'uun tajaajilaa turuun isaanii ni yaadatama. Obbo Taayyeen kanaan dura adda durummaan mootummaa kanaaf falmaa kan turanii fi qaamolee mootummaa kana falman hedduu qeeqaa kan turan ta'us boodarra garuu dhimmi nageenya Oromiyaa fi waldhabdee waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamuu fi mootummaa gidduu tureen mariin araaraa yeroo Taanzaaniyaatti gaggeeffametti mootummaatu araara dide jechuun mootummaa qeeqanii isaan boodas qaamolee hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaatiin hattoota jedhanii qeeqaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhumarrattis hidhamuu isaaniitiin dura Dooktor Abiyyi gara jabeessa dhiiga namaan taphatudha jedhanii qeeqanii galgaluma sana immoo mana dhaabuun isaanii ni yaadatama. Turtii waggaa tokko mana dhaatti dabarsuunis tibbana kan hiikamee obbo Taayyeen dhimma ajjeechaa daa'ima Simboo wal qabsiisee bifa kanaan mootummaa Itoophiyaas qeeqeetu jira. Egaa daawwattoota keenya dubbii keenya irratti Simboo eenyutu ajjeese laati? Baay'een namoota dhimma ajjeechaa Simboo irratti quba isaanii mootummaatti yoo qaban miidiyaalee hawaasaa kana irratti ni mul'atu. Dhimmi Simboo ajandaa guddaa ta'us garuu sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsi dhimma ishee irratti ba'e tokkollee hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma ishee irratti gaddatti dhagahames hin ibsine dhimmicha nan qoradha jedhees ibsa baase tokkollee hin qabu. Gaaffii fi deebii miseensi maatii Simboo BBC waliin godhaniin nama Simboo ajjeese adda baasnee waan beekne hin qabnu. Yeroo jakki kun raawwate namni ijaan argeen turre mootummaadha jennee dhimmicha gara siyaasaatti naannessuus hin barbaannu jechuudha maatiin ishee dubbatanii jiru. Itti dabaluudhaanis maatiin ishee garuu naannoo Simboon itti duute sana miseensotuma raayyaa ittisa biyyaatu jira jechuudhaanis maatiin ishee yaada isaanii kennanii jiru. Miseensonni maatii Simboo kun hagammaatti shakkamtoonni Simboo ajjeesan to'atamuu isaanis waan beeknu hin qabnu jechuun dubbatanii jiru. Bulchaan aanaa Meettaa Walqixxee garuu shakkamtoonni 3 to'atamanii qoratamaa jiru jechuudhaan ibseetu jira. Akka miseensonni maatii Simboo yaada kennanitti jalqaba Simboodhaan maatiin ishee erga arganii isaan booda bakka isheen geesse dhabanii maatiin Simboo hoteela qabu ture. Ishees fannifamee kan argame mooraadhuma hoteela isaanii keessattidha. Namoonni yakka ishee irratti hojjetan kun erga ishee gudeedanii booda yeroo isheen laaftu akka waan isheen ofumaa of fannistee fakkeessu funyoon ishee fannisanii biraa deemanii. Egaa daawwattoota keenya kun kan ta'e daa'ima waggaa 10 irrattidha. Gaddichi uummataaf gadda cimaadha. Maatii Simboof haadha Simboof gadameessa Simboo baattee deesseef immoo gadda caaludha. Egaa daawwattoota keenya yakki Simboo irratti raawwatame ammaaf ajandaadha. Inni kaan walaloodhaan inni kaan ololoodhaan gadda isaa ibsata. Yeroo muraasa booda garuu hunduu ishee irraanfata. Kan gaddi yeroo dheeraaf ishee biratti hafu haadhadha. Haadha Simbooti. Gaddi haadha Simbootti hagam akka cimu tilmaamuun eenyumattuu hin ulfaatu. Egaa daawwattoota keenya warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Dhimma Simboo kanumaan bira darbuudhaan odeeffannoo kan biraattan isiniif darba. Oduu biraatiin
mootummaan Keeniyaa kaaba biyyattiitti hidhattoota WBO irratti opereeshinii eegaluu ibse. Mootummaan Keeniyaa kutaalee kaaba biyyattii Marsaabiit fi Isiyooloo keessatti waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO irratti opereeshinii waraanaa eegaluu ibsa jechuun BBC'n gabaasee jira. Maqaa opereeshinii yakkamtoota baasuu jedhuun wixata gurraandhala 2025 kan eegale opereeshiniin kun iddoo dahannoo waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuuf akka ta'e poolisiin Keeniyaa ibseetu jira. Opereeshiniin kun erga mootummaan Itoophiyaa fi Keeniyaa waliin ta'uun waraana bilisummaa Oromoo yakkoota adda addaa naannawa kana keessatti raawwachuun himataniin booda eegale. Bara darbee ji'a gayyaa gara dhumaa aangawoonni tajaajila nageenyaa fi tika biyyoolessaa biyyoota lameenii Finfinneetti wal arguun hidhattoota daangaa irratti akkasumas Keeniyaa keessatti hojii shororkeessummaa raawwatan jedhan qolachuu irratti opereeshinii cimsuuf kallattii haaraa kaa'uu ibsaniitu turanii. Aangawoonni biyyoota lameenii daangaa irratti qaama yaaddoo nageenyaa uumaa jiru kaasuu wayita mari'atan maqaa shanee kan kaasan yoo ta'u, aangawoonni waraana bilisummaa Oromoo himannaa kana irratti maal jettu jedhamanii gaaffii BBC'n gaafatamaniifis deebii yeroo deebisanitti Alshabaab waliin hariiroo akka hin qabne ibsaniitu turanii. Waraana bilisummaa Oromoo yakkuunis waan haaraa miti. Waraana bilisummaa Oromoo qaama Alshabaab waliin waan isa walitti fidu tokkollee hin jiru jedhanis deebii kennaniitu turanii. Mootummaan Itoophiyaa fi Keeniyaa waliigaltee walii mallatteessuun opereeshinii waloo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa shanee jedhu irratti gaggeessuuf qophii irra jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Baacaa Dabalee dubbataniitu turanii. Opereeshiniin hidhattoota irratti gaggeeffame kun erga pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo aangoo qabatanii kan jalqabaa yoo ta'u, marii pirezidaantichi aangawoota Itoophiyaa waliin taasisan hordofee torbanoota keessatti kan raawwatedha. Ji'a darbee pirezidaanti Ruutoon daayirektera tajaajila nageenyaa fi tika biyyoolessaa Itoophiyaa ambaasaadder Reedwaan Huseen waliin mari'atanii kan turan yoo ta'u, daayirektera tajaajila nageenyaa fi tika biyyoolessaa Keeniyaa kan turan Naardiin Haajis marii sanarratti argamaniitu turanii. Mariin aangawoota biyyoota lameenii masaraa mootummaa Keeniyaatti erga gaggeeffame torbanoota booda opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti eegale kunis jalqabe. Hoogganaa tajaajila poolisii Keeniyaa Inspeektar Jeneraal Doogilaas Kaanjaa Kiroochoo bakka bu'uun opereeshiniin marsaa jalqabaa kun eegaluu kan ibsan hoogganaa ittaanaa poolisii Jilbart Maasengalii fi daayirektera tajaajila qorannoo yakkaa Muhammad Amiin turanii. Ibsi opereeshinii Doogilaas Kaanjaa kan aangawoonni kunneen eegalchiisan akka mul'isutti Keeniyaan tarkaanfiin kun qaamolee seeraan ala socho'anii fi yakkoota adda addaa irratti bobba'anii jiran kanneen nageenya biyyoolessaa Keeniyaaf yaaddoo ta'an irratti kan fuulleeffatedha jedhanii. Gochi qaamolee yaaddoodha jedhaman kunneen daddabarsa namoota, meeshaalee waraanaa fi qorichoota adda addaa seeraan ala albuuda baasuu, uummata gosaan walitti buusuu fi namoota ukkaamsanii maallaqa gaafachuu fa'is jedhanii jiru. Yakkoonni qondaala poolisiitiin eeraman kunis bal'inaan Sololoo, Moyyaalee, Kaaba Horii fi bulchiinsa Martii gama garii keessatti raawwate. Iddoo opereeshiniin waraanaa itti gaggeeffame keessaa tokko ganda Sololoo jala jirtu Ambaaloo kan jedhamtu yoo ta'u, bulchaan ganda Ambaaloo Sooraa qaamni nageenyaa Keeniyaa bobba'u warra barbaadanii adamsuu akka eegalan quba qabaachuu himaniitu jiru. Poolisiin Keeniyaa immoo hidhattoonni opereeshiniin irratti gaggeeffamu eegale kunneen walitti hidhaminsa maatii fi hariiroo aadaa jiruuf jireenya Oromoo Booranaa Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa jiraatan akka carraatti fayyadamuun isaanitti maxxananii yakka raawwatu jedheetu jira. Hidhattoonni kunneen kaawuntiiwwan Isiyooloo fi Marsaabiit keessa bal'inaan buufatanii akka jiranii fi akka socho'an qondaalli poolisii Doogilaas Kaanjaa eereetu jira. Akka ibsa qondaala poolisii kanatti hidhattoonni kunneen daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaatti yakkoota akka uummata doorsuun humnaan qabeenya irraa saamuu fi shamarran fi dubartoota gudeeduu raawwataniirus jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n immoo gama isaatiin waraana Keeniyaa waliin lola tokkollee akka hin qabnee fi isaan loluufis akeeka akka hin qabne ibseetu jira. Gorsa ajajaa olaanaa ABO WBO kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa yaada BBC'dhaaf kennaniin lolli nuti qabnu mootummaa Itoophiyaa waliinidha. Yakki waraana bilisummaa Oromootti akka maxxanfamu kan godhu mootummaa Itoophiyaati jedhan. Mootummaan Keeniyaa daangaa isaa keessatti opereeshinii waraanaa gaggeessuun mirga qaba kan jedhan obbo Jireenyaan kana dura dhaabbachuuf karooras akka hin qabne ibsaniitu jiru. Mootummaa Keeniyaa irratti dhukaasni gaggeessuun hin jiraatu, garuu gara Itoophiyaatti yoo dhufe ofirraa qolachuu waan hin oolledhas jedhanii dubbatanii jiru. Daangaa irratti humnoonni adda addaa yakkoota raawwatan hundasaa fuudhanii waraana bilisummaa Oromootti himachuun ammoo dogongoradha jechuudhaan obbo Jireenyaan dubbatanii jiru. Mootummaan Keeniyaa garuu gama isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo Booranaa kanneen Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa jiran akka da'ootti fayyadamu yakka raawwata jechuudhaan himate. Waraanni bilisummaa Oromoo mooraa yookiin kaampii dhaabbataa naannoo sanaa hin qabu kan jedhan obbo Jireenyaa Guddataa
Keeniyaa keessa jiraachuuf waraanni bilisummaa Oromoo fedhii akka hin qabnes ibsaniitu jiru. Garuu daangaan sirriitti sararamee waan hin jirreef namuu gamaa gamana wal keessa deema. Waraanni bilisummaa Oromoo haaluma kanaan achi keessa akka socho'u ni beekama jechuudhaanis dubbateetu jira. Akka seera waraana bilisummaa Oromootti yakki mootummaan Keeniyaa tarreesse kun fudhatama kan hin qabnee fi kan nama adabsiisu ta'us eeranii waraanni bilisummaa Oromoo takka hojii akkasii hojjetee hin beeku. Seeratu isa dhorkaa. Waraanni keenya yoo yakkoota jedhaman raawwate adabbii hamaatu isa mudata jechuudhaan obbo Jireenyaan dubbatanii jiru. Haqi akka abbaaf deebi'u saamicha akka hin jiraanne yakki akka hin jiraanne falmina kan jedhan obbo Jireenyaa Guddataa kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo akka yakkaa fi saamichaatti ibsuunis dogongoradha jedhanii jiru. Obbo Jireenyaan yakkoota mootummaan Keeniyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin kaasee mootummaa Finfinnee jiru himatanii warra Finfinnee jirantu dhiibbaa kana uuma ammoo isaaniyyuu yakka jedhame keessa jiraachuu malu nuti warra yakka raawwatan irrattiyyuu ni duulla faallaa akeeka keenyaa waan ta'eef jechuudhaanis obbo Jireenyaan dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenya daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaatti mudatuuf waraana bilisummaa Oromoo shanee jechuun waamu himata. Keeniyaan biyyoota waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti nagaa buusuuf jaarsummaadhaan tattaaffii taasisaa turan keessaa tokko ta'uun ishee ni yaaddatama. Amma garuu ibsa waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatu baasuun opereeshiniis eegaluu ishee beeksisteetu jirti. Dhimma hariiroo waraana kanaa fi mootummaa Keeniyaa irratti obbo Jireenyaan yaada kennaniin hariiroon duraanii akkuma jirutti jira. Garuu qaamumti mootummaa Keeniyaa wal beekuusaa shakkina. Kana maqaa xureessuutti hubannaa qaama yakka hojjete adda baafachuu dadhabuu gama mootummaa Itoophiyaa guranii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuu dogongora guddaa hojjetamedha jechuudhaanis obbo Jireenyaan yaada isaanii kennanii jiru. Gabaasa kanaaf BBC wabeeffanne. Egaa daawwattoota keenya chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu amma gara oduu biraatti darba. Oduu keenya kan biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota akka Kanaadaa, Meeksikoo fi Chaayinaa irra qaraxan kaa'a jechuu isaanii hordofee gabaa addunyaa irratti ga'een Eshiyaa gadi bu'ee gabaawwan aksiyoona Awurooppaa gurguddoo hundi isaanii parsantii tokko waliin kan gadi bu'an yoo ta'u kanaan dura gabaan aksiyoona Jaappaan ammoo parsantii 2.7 gadi bu'ee ture. Doolaarri Ameerikaa gabaa maallaqaa irratti haalaan cimuudhaan yuuwaan maallaqa Chaayinaa walii wal bira qabamee yoo ilaalamu sadarkaa olaanaa galmeessee jira. Doolaarri Kanaadaa ammoo erga bara 2003 as yeroo jalqabaatiif sadarkaa gadi aanaa ta'etti gadi bu'eetu jira. Kanaadaa fi Meeksikoon alergii isaanii gara US'tti ergan irratti qaraxa parsantiin 25 isaan mudachuuf jira. Meeshaaleen Chaayinaan hojjetamanis akkasumas qaraxa amma jiruun alatti parsantiin 10 isaan irratti dabalamuuf jira. Kanaadaa fi Meeksikoon qaraxa Tiraamp oomishaalee isaanii irra kaa'ee kana haaloo bahuudhaaf akka jiran dubbatanii Chaayinaan ammoo tarkaanfii deebii wal simu kennuudhaaf tarkaanfii Tiraamp dhaabbata daldala addunyaa irratti mormuuf dhaadatteetu jirti. Tiraamp qaraxni kun qoricha seeraan alaa fi godaansa gara Ameerikaatti taasifamu dhaabuudhaaf barbaachisaa ta'uu kan ibsan yoo ta'u qaraxni dhugaatii gamtaa Awurooppaa irratti kaa'amuu akka danda'us dubbatanii jiru. Investoroonni waraanni daldalaa guutuu ta'e ka'uu danda'a jechuun raafamaa jiru. Gama biraatiin immoo ga'een dhaabbilee konkolaataa Awurooppaa keessatti baay'ee gadi bu'uu kan agarsiise yoo ta'u dameen kun taarifa kanaan addaan cituu irraan kan ka'e balaa guddaa akka qabus himameetu jira. Addis istaandardiin wabeeffannee egaa daawwattoota keenya oduun guyyaarraaf isiniif qabadhee dhufee kana fakkaata. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasumallee laayik sheer gochuun dagatina. Waan na waliin turtaniif galatooma. Nagaan tura.